Raajii Iddoosaa jedhamta dhaggeeffadhu sittan hima. Hundeessaa Abbaa Mul'ataa fi Charchii Imoo gubbaa jettee oofuu. Raajii Iddoosaa waggaa lamaan dura ijoollee shamarranii sadii walirratti jaallatee ijoolleen shamarranii sadan isaaniitu Dubaay keessa jiru. Karaa WhatsApp nama tajaajilaa turedha. Raajummaadhaan ni tajaajila, sagalee waaqayyootiin ni tajaajila. Garuu aadaa manaa hin qabu jedhee dhaloota baay'ee janajjanee nama ijoollee irraa birrii nyaachaa turee fi nama hiriyoota sadiiroonni sadan isaaniiyyuu waliin beekanii nama janajjanaa turedha. Inni waggaa lamaaf wayii duratu kan ta'edha jechuudha. Garuu immoo yeroo sanii namni qabatamaan bira dhaqee iddoo inni tajaajilaa ture sululta naannoo masmara Caancootirraan jechuudha. Sulultadha. Haati manaa isaas achi jirti, ijoollee lama qaba. Qabatamaadhaan bira gahamee nama karaa ollaanii kanarraanii adaba fudhateedha jechuudha. Obboloon namarree karaa Imoo hin beekne karaa Imoo dhufee inni tajaajilaa akka jiruu fi akkasuma immoo karaa Imoo dhaloota baay'ee akka burjaajessu kan namarree dubbachaa jiru. Garuu Raajii Iddoosaa karaa WhatsAppii fi karaa toora ollaanii kana karaa garaagaraatiin dhoowwameera. Dhaloonni baay'een beeku, ammas immoo dhaloonni hin beekin kinoo akkanatti nyaatamaaru. Waa'ee diroonii Horroo Guduruu keessatti kufee jedhamee waan hanga ammaatti beekamu. Tibbana kana suurri viidiyoon diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa yeroo keessatti kufee argame jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Gariin BBC Verify ogeeyyii dhimma meeshaa waraanaa xiinxalan waliin suuraalee kana kan xiinxalan yeroo ta'u, dirooniin kun kufee gosa diroonii waraanaa Turkiitti oomishamu Bayraktar TB2 jedhamu ta'uu akka hin oolle hubatee jira. Dhaabbanni ittisaa Saayibilaayini jedhamu dirooniin kufee caccabee Bayraktar TB2 kun kan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ta'uu mirkanaadha jedhe. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga eegalee Itoophiyaan dirooniiwwan Turk, Iraanii fi Chaayinaa fayyadamaa turte kan jedhu ogeessi dhaabbatichaa Benedict Manziin BBCtti dubbate. Dagalee diroonicharraa barreeffamni Proper jedhu ni mul'ata. Sun diroonii Turkii ta'uuf agarsiistuudha jedhe. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa jalqaba waraana Tigraay irratti achiis lola waboo fi hidhattoota faannoo waliin itti jiru irratti dirooniiwwan kana bal'inaan fayyadamaa jira jedha ogeessi kun. Dhaabbata Maakenzii Intelligensii jedhamutti naajira kan ta'e David Heskoot gama isaatiin Bayraktaraa TB2dha. Yaadadhaa gabaasaleen maddee ifa hin taane humni qilleensa Itoophiyaa diroonota kan hanga ta'e qabaachuu hima bahan. Kun isaan keessaa tokko ta'uun hedduu mamii hin qabu jedhe. Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti dirooniiwwan kanatti fayyadamaa hiree waraana sanaa jijjiiruu danda'eera. Itoophiyaan gosa diroonii kanatti dabalataan diroonii Iraan oomishtuu Muhajir 6 jedhamus qabaachuu akka hin oolle bara 2021 keessa gabaafamaa ture. Itoophiyaan dirooniiwwan meeqa akka qabdu ifa miti. Diroonii amma kufee ilaalchisees wanti jedhame hin jiru. Ogeeyyiin dhaabbilee lamaan irraa dubbifnee dirooniin kufee meeshaa waraanaan rukutamee akka hin taane ibsan. Rakkoo godhatee kufee malee waan rukutame natti hin fakkaatu jedha Deevid. Ogeessi dhaabbataa ittisaa Saayibilaayini Benedict gama isaan rukutamee kufuu isaaf agarsiiftuu hin argine. Diroonicha harkii caalaan hin miidhamne. Miidhaan guddaan irraa gahee saffisaan waan lafa dha'ee fidha jedhe. Dirooniin kun hidhattoota waboo haleeluuf kan ergamedha jedhee kan amanu ogeessi kun meeshaalee hidhattootni waboo qabaniin rukutamuuf hiree xiqqaa jiruun osoo rukutameera jennee iyyuu miidhaa guddaa dirooniin ofirraa mul'achuu qaba ture jedha. Osoo sarara saasaa xixiqqaan rukutamellee qaama sarara uraa xixiqqaan mul'achuu qaba ture jedhe. Dirooniin Bayraktaraa TB2 kufee caccabee cinaa boombiiwwan yookaan misaayilotni diroonichi dhukaasu lama lafa kufanii ni mul'atu. Gareen BBC Verify misaayilonni diroonichi baatu lamaan MAML kan jedhaman akka ta'an mirkaneessee jira. Haala diroonichitti kufee irratti hundaa'uunis dhoowuu dhiisuu akka danda'u hubatee jira. Diroonichi dhukaa fe'atee socho'aa akka ture kan agarsiisu yoo ta'u, gosti dhukaa kanaa kan diroonichaaf bocame MAML jedhamu akka ta'e Benedict mirkaneessee jira. Moo dhukaasawwan osoo hin dho'in mul'atan lamaan qaamni isaanii irraa caccabuu isaarraa kan ka'e ammatti hojiirra ooluu dhabuu danda'u. Garuu immoo suphamuufis hireen jiraachuu malaa jedhan. BBC'n bakkaa fi yeroo dirooniin kun itti kufee suuraa viidiyoo gadhiifame irraa amma mirkaneeffachuu hin dandeenye.
Gosti diroonii kufee fageenya hammamii imala? Meeshaa kiiloogiraama 150 ulfaatu baatee imaluu kan danda'u dirooniin kun fageenya kiiloomeetira 300 irraa to'atamuu danda'a. Kana jechuun giddu galeessa to'annoo irraa hanga kiiloomeetira 300 fagaatee ergama isaa raawwachuu danda'a. Kubaaniyyaan Baayiraaktar TV2 oomishuu marsariitii isaa irratti akka barreessetti koochoon yookaan goflaan diroonichaa fiixee tokko hanga fiixee isa kan biraatti meetira 12 dheerata. Diroonichi funyaan isaa hanga eegetti meetira 2.2 dheerata. Boba'aa hanga liitira 300 baachuu danda'as jedhe. Dirooniin kun hanga namaa malee ofii isaatiin balali'ee qubachuu kan danda'u yoo ta'u, faana 18,000 hanga 27,000 ol ka'uun balali'uu danda'a. Dirooniin rookeetiiwwan yookaan boombii misaayilaa afur hidhachuu danda'a. Sa'aatii 27 qilleensarra balali'aa turuus ni danda'a. Saffisni isaas sa'aatii tokkotti hanga kiiloomeetira 220 ta'a. Dirooniin kun hagam qaaliidha. Gatiin diroonii tokko meeshaalee dabalataa diroonichaa waliin gurguraman irratti hundaa'uudhaan $5 miiliyoona 5 hanga 6 gidduu akka ga'u ogeeyyiin dubbifnee himanii jiru. Akka Benedict jedhutti gatii diroonii fi tajaajiloota akka suphaa fi wabiin diroonichaa waliigaltee dhaabbata Baayiraaktarii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru irratti hundaa'a. Dhaabbatni diroonichaas oomishuus ta'ee biyyoonni meeshicha bitatan garuu gatii isaa yeroo ifa godhan hin dhaga'amu. Dhaabbanni Baayiraaktar marsariitii isaa gubbaatti duula galii walitti qabu diroonii tokko $5 miiliyoona 5 hanga 5.5 bituun Yukireeniin hidhachiisuuf godhamu qoodee ture. Dabalataan dhukaawwan lamaan diroonichaa ooyiruu keessatti mul'atan tokko tokkoon isaanii $60,000 hanga $100,000 akka baasan dhaabbatichi tilmaamee jira. Kana jechuun misaayilii diroonichi baatee kufee tokkoon isaa yoo xiqqaate birrii miiliyoona 3.5 ta'a jechuudha. Bakka dirooniin kun itti kufetti raayyaan ittisaa fi waboo keessa eenyu dursee akka qaqqabee fi meeshaan kun harka eenyu akka jiru BBC'n hin mirkaneeffanne. Raajii Iddoosaa jedhamta dhaggeeffadhu sittan hima. Hundeessaa Abbaa Mul'ataa fi Charchii Imoo gubbaa jettee oofuu. Raajii Iddoosaa waggaa lamaan dura ijoollee shamarranii 3 walirratti jaallatee ijoolleen shamarranii 3 isaaniitu Dubaay keessa jiru. Karaa WhatsApp nama tajaajilaa turedha. Raajummaadhaan tajaajila, sagalee waaqayyootiin tajaajila. Garuu aadaa manaa hin qabu jedhee dhaloota baay'ee janajjanee nama ijoollee irraa birrii nyaachaa turee fi nama hiriyoota 3 isaaniiyyuu waliin beekanii nama janajjanaa turedha. Inni waggaa 2 fa'ii dura kan ta'edha jechuudha. Garuu immoo yeroo sanii namni qabatamaan bira dhaqee iddoo inni tajaajilaa ture sululta naannoo masmara Caancootirraan jechuudha. Sulultadha. Haati manaa isaas achi jirti. Ijoollee 2 qaba. Qabatamaadhaan bira gahamee nama karaa onlaayinii kanarraanii adaba fudhateedha jechuudha. Obboloon namarree karaa Imoo hin beekne karaa Imoo dhufee inni tajaajilaa akka jiruu fi akkasuma immoo karaa Imoo dhaloota baay'ee akka burjaajessu kan namarree dubbachaa jiru. Garuu Raajii Iddoosaa karaa WhatsAppii fi karaa toora onlaayinii kana karaa garaagaraatiin dhoowwameera. Dhaloonni baay'een beeku ammas immoo dhaloonni hin beekin kinoo akkanatti nyaatamaaru. Garuu ani asirratti wanti dubbachuu barbaadu obboloonni karaa Imoo kanaa jirtan ammas namni tokko waldaa labsii wangeelaa dhugaa kan jedhu tokko namichi tajaajilu jira jechuudha. Namichi kun immoo dhaloota baay'ee waxamadii isaa keessa galfatee dhaloonni baay'een karaa Imoo kanarra jirtanii isaan qabamtanii wareega minaamina isaaf wareegidanii namoonni baay'een birrii nyaatamaa jirtu jechuudha. Ammallee obboleettiin koo tokko baay'ee natti dhiyaatti 25,000 ishii nyaatee ishii birrii 25,000 sanaa deebisii akkamitti jettee ishii qo'attee bira geenyaan yoo ati wantoota kana hunda baastee dubbattee ani immoo sin awwaarradaa minaamina jechuun obboleettii koo as karaarraa ture. Ishiin garuu nama Kiristoos hin qabdu waan ta'eef sodaan qabdu baatee dubbattee jirti jechuudha. Namni kuni Raajii Galataadha jechuudha. Karaa waldaa Imoo tajaajilaa jira ammarree jechuudha. Namichi kuni nama bofa liqimsa tanan bofaan hojjechaara. Afurri bofa sirra waraanamu gaafa jettuun ani koo bofa liqimsan ittiin hojjechaa jira. Isin maal beektu dhaloonni karaa Imoo kana gowwoota waan beenne gara namni isin qabetti nama deemtanii dhaloota baay'ee burjaajessaa jechuudha. Biliis obboloonni karaa Imoo kana tajaajilamtan of eeggannaa guddaa godha. Isa bichaa miti kan qarshii kan sinirraa nyaatu miti kinoo namni afuura bofaatiin afuura seexanaatiin garuu raajiidha maqaan isaa Raajii Galataa
jedhama maqaa raajii maqaa waaqayyo nama xureessaa jiruu fi akkasuma immoo maqaa tajaajiltoota dhugaa warra balleessaa jirudha jechuudha namichi kuni dhaloota baay'ee akkanatti burjaajessee of harkatti qabachaa jira jechuudha hafuura buufaatan hojjechaa jira yoo ati baastee dubbattee beeksaba kee muluu warra kee muluu ati abbaan kee muluuni in argattutti hin jedhe jechuudha ishiin immoo warri koos anis dhiiga kiristoos hin kan bitamnedha kan jettu baatee dubbachaa jirti jechuudha namicha kana bira ammas dhaloonni baay'een hin jirtu dhaloonni sagalee kana karaa mootis haa ta'u karaa kamiiniyyuu dhageessanii biliis irraa of eeggannaa godhaa deebi'aa maali isa biraa gootu inni hafuura seexanaatiin nan hojjedheera jechuudha kanaafiyyuu biliis irraa of eeggaa kan waldaa isaa irratti nan laxxafa karaa immoo kan inni tajaajilu akkasuma immoo sagaleen sarree tiktookii kiyya jala hin jira sagaleen inni waraabee micoo wajjin waraabanii sagalee dheeraa na bireera hafuura dukkanaa keessa taa'ee gizeenni micoo as faraarra'u sagalee baay'een na bireera garuu immoo dhaloonni baay'een kana dhageessanii biliis irraa of eeggannaa godhaa sheerree godhaa waldaan isaa isa kanaadha namichis immoo kinoo suurri isaa isa kanaadha irraa of eeggannaa godhaa isin jechuu jaalladha waaqayyo immoo ayyaana farara isaa isiniif haa baay'isu dhaloonni zim jettanii garuma namni itti isin qabetti duuka kaattanii waaqayyo waraana isaa isiniif haa baay'isu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu sammuu keessan haa banu qalbii keessan haa banu maaliif zim jennee tuma bakkuma arginetti girrisaa walla waan ta'eef jechuudha